Baafatu jarana marii biyyoolessaa haa goonu akka jaarmee Oromootti walitti dhufnee manguddoo Oromoodhaa yaammannee waliin haasofnu mootummaa wajjillee warra OPDO haa wajjillee gad deebinee akka Oromootti dura waliif haa gallu jedhiti isaantu haasawaadhaa ture. Amma garuu mootummaadhaatu waan san fudhatee furmaanni marii biyyoolessaa goonee araara uumuudhaaf furmaanni kana jechaa jira warruma kalee wanni waan ka dubbadhuuf warruma kalee qurxummicha ajjeesuudhaaf galaanicha gogsuudha qabna juutu irraa afaan saniin marii biyyoolessaa jechaa jira. Kana guujan akka jaalatanii kana jechaa hin jirres itti himuu danda'uudha qabna. Jaalatanii osoo hin ta'in dirqamaniiti jabeenya woboon jabaachaa deemuudhaaf fannoon isaan jaaratan afaan garagalu illiitiin amaaraata isaan abdatanii irratti hirkatan itti garagalu kan hundaatu wal gahee akka gaddeebi'anii yaada kalee dida yaada marii biyyoolessaa sadarkaa Oromoottis haa mari'annu sadarkaa Itoophiyaatti jalatti dhaquu dura alagaa wajjillee haa mari'annu san arra kan itti deebi'an dirqamaniiti malee jaalataniiti miti jechuudha. Dirqamaniiti. Kanaas yaadachiisuun gaarii maaliif OPDO'n daftee bu'aa irraanfattee irra deebinee yaadachiisuun akka hubatan godhuun dirqamana fakkaata. Kanaaf hin dubbadhu. Garuu mariin sun kan tahuu qabdu akkamitti waan jiru. Arrallee achumatti deebinee yoo walitti hijibuudhaaf deemne lakki woboo jabaatee yoo ta'e qolaaffisuudhaaf marii biyyoolessaa yookaan marii araaraa talagaa gooneeti woboo tana qawwee hiikkachiifnee xiqqoo goonaa yoo jedhan ibsu baadhaa jira. Garuu marii dhugaadhaa yoo taate marolleen haasawee jira. Marolleen haasawee lakki nuti wanni gaaratti baanee lolaa jirruuf waan dhabnee jira bilisummaa saba kanaatiif baanee mirga saba kanaatiif baanee dhumaadhaa lolaadhaa jirra. Yooni dhumaatiin alatti yookaan lolaa alatti mariidhaan furmaanni waan kanaa kan dhufu taate waanuma gaara teenyee lolluuf hin qabnu nuti ulaan teenye banaadhaa jee jira gartee haasa'uudhaaf bakka qaamni sadaffaadhaa jirutti haasa'uudhaaf qophiidha jee marrooniis joorilleen ajandaan ammaan tana deemuun yoo gartee Dabratsiyoonii fi Abiyyii fi marrollee walitti dhufanii warra Beeshaangulii wajjin warri qawwee harkaa qabu hundinuu walitti dhufanii wajjin haasawanii karaa nagaatiin furmaata fidan taate achirratti qoodini fudhannaa jechaa jira. So waan kana namni keenyaa fi jarri silaamaan tana biyya harkaa qabna jiru warri OPDO kunilleen gara deebi'ee jira maatan gara deebi'an maaliif karaan duraan bakki duraan dhaqan hin taaneef ganda amaraatiis kaani gurra hin taaneef Eertira dhaqanii Eertira wajjin xiqqoo malee ol faan deebinii qawwee walitti banuudhaaf deemanii boodarra allaattiin hanga feete barartuus galtii sii lafaa lafuma qubatti samii keessa ol barartee kuttee achi fiiddee qubsumti isiidhaa lafumaa. OPDO's kaatee oriitee kaabbaa kaatee naannoo Amaaraa dhayxee Amaara faarsitee suusii dhaqabnaa suusii Amaarummaadhaan nu jira nuti Amaara malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii Miniliik boollaa baasanii achi kaatanii Hayilasillaasee boollaa kaasanii mee Amaara malee maaltu jira isin malee wanni tolaa takka illee hin jirtu isiniin bereennaa isiniitu mangistummaa beeka jedhanii jala fiiganiiti jarri harka jalaa fudhate jechuudha jarri. Maaliif maqaa Oromoodhaa kana qaban Abiyyis maqaa Oromoodhaa qabaa san gubbaan maqaan Abiyyi Ahmedii kunis dhiibbarra godha Ahmed Alii Dheeraatis dhiibbarra godha jarri maqaa kanaa kana fedhan warri Oromoodhaa kunis OPDO'n Oromoodhaa maqaan Oromoo ta'uu isaanii qoftiin Oonag isaan gootu uummanni amma naannoo Amaaraa waraanuma mootummaatiin Oonag laakkabbin jedhan Oonag nutti ergee waraana mootummaatiin Oonag jedhan maaliif Oromoo taanaan jirri kun Oonaguma siin jedhan Oonag siin jedhan. So kana OPDO kaleetti himaadhaa turre aboo Oromoodha isinii kuni nutilleen amanneef dura isin keenye jarri kun isiniif hin ta'u namni qa'ee fi keessa jabaateeti ganda biraa dhaqee barooda suuta jaa qa'ee teessan tana jaaraadha ummata keessan gurmeessaa cimsaa jabeessaadha akkas dubbadha. Dubbilleen akkas toltii jennee itti himaadhaa turre gorsaadhaa turre nun dhageenye nu harkaa banii kutaniitti hunoo jara Goondarumatti garra jarri afaan Oromoodhaa haasawaa ol kuteetuma afaan Amaaraa haasawaa nu gaddeebi jarri OPDO'dhaa barachi bakka wal dhabne amraatii miti wannummaan irra wal dhabne bar jaruma afaan Oromoodhaa haasawaa wal faarsaadhaa nu biraa ol kutaniitti ogguu gaddeebi'an
jarri afaanuma amaaraa awoo maal taatan deebisaan afaan amaaraatiin abiyyi afaan oromoodhaa haasa'uu didee jechuudha. Aboo abiyyi keenya afaan oromoodhaa dubbadhu aboo ni beektaa dubbadhu lakkii abiyyi didee abiyyi. Kanaafuu ummanni oromoodhaa kanillee carraa kennee fittus. Ummanni oromoodhaa kanillee hin dinne hin abaarre jarjaree carraa kenneetii fi sabboon almabbaa gadaadhaa nu ceesisi hoodho jedhii itti kenninee isaanumaan nu gargalanii warri isaan nu garagalanii jala galan santu arra afaan deebi'ee dirqamaa fi karaa keenya kana as deebi'anii arraan tana marii biyyoolessaadhaa jechaa jiran OPDO'n. Ammallee akka jechuun keessan OPDO waan gaarii yaada eebbifamaan yaada deeggaramaan achumarraa deebitanii maasii hijiba kalee hin eegalinaa malee akkaataan ammaan tanatti deemtan kun gad deebitanii lakkii lolli nun baasu. Eegeetan lola ummata Oromoo irratti baltan kana dhaaba. Waraana bilisummaa Oromootis duraa hiiqa. Kaayyoo waraana kun loluufis ni beektan akka shoorar keessaas hin ta'in akka mirga sabaatiif amata 50 ol wareenni maqaa kanaan kafalamaa tures ni beektan duraa hiiqa. Ummata Oromoodhaa afaan Oromootiin dubbadhaa keessa gattaadha. Dhugaa jirtus akka kalee ummata gantanii Gondari galtan akka ammaan tana ciniinamtanii baareedanii gaddeetis Oromoon dhugaa barbaaddi dhugaatti hima. Kalee seeneeti harree qallee hin taane jennaan harree gallee ummata keenyaa dhiifama nuu godhaa ammaasii dhageesse dhiifama nuu godhaadhaa nu fakkaattee harree qallee hin nyaadhamti seenee harreen hin nyaadhamtu hin taane jennaan harree biraa gallee galti keenya deemnee galti keenya isinumaa isin malee bakka hin qabnu ummata Oromoo isinleen dhiifama nuu godhaa qeeroo Oromoodhaa isinleen dhiifama nuu godhaa qarree Oromoodhaa isinleen dhiifama nuu godhaadhaa. Amma waan isin kalee jettan san marii biyyoolessaa marii araaraa gooneeti ummata keenyaa wajjiin marannee Oromiyaa keessatti mirga ummata keenyaa eessifnee qabeenya sanatti akka abbaa ta'u goonee ifi akka Oromeetti akka Oromootti walii gallee dhaynee jara kaanii wajjillee haasoynaa. Kanaafuu ummata keenyaa fi jaarmoonni keenya rogeeyyiin Oromoodhaa warreen kalee nu deeggartanii nuti Gondari gallaa nu jalaa deebita warri kacaffeeraamis dhiifama nuu godhaadhaa ja'aati as bahaa nu gaafadhaa. Yaada ammatti jirtan kana garuu yaada eebbifamaadha isin deeggar yoo dhugaa kana fudhattan as gubbaa dhaabbannee if duuba deebii takkaan maletti yoo waan kana fudhattanii jirra oolchitan of course karaa biraatiin wanni gaarii amma godhaa jirtan jara amaaraa miidiyaa banatee Finfinnee keessaa dalagaan isaanii Oromuma arrabsuudha Oromuma xiqqeessuudha hayyoota Oromoo arrabsuudha warreen kana jala deemtanii qaqqabaadhaa bakka garteetti uqqabsanii hidhuun keessan kunis yaada gaarii dalagaa bireeddu jirta. Amma duran geenye itti fufaa bakka jiran hunda jala seenaadhaa takka takkatti qabaadhaa fuudhaa manii dhugguura. Yeroo isaan hiitan kana garuu qeeroo Oromoodhaa qarree Oromoodhaa hogganoota jaarmee Oromoodhaa miseensota badii takka malee qabdanii maniidhatti guurtanii gubbaa teessaniis gadhiisaadhaa deema. Akka laal dalagummaan teessanuu nu araarsaa dhufte jechuudha. Dalagummaan isin gootanuu nu araarsaadhaa dhufte. Nuti ni barbaannu aangoo barbaannu qabeenya barbaannu faaruun barbaannu nuti dhugummaan Oromoodhaatuun bahuudha barbaanna jechuudha. Yoo kan isin gootan wannummaan isin mormanii jirti war yoo isin hiyyeessa hiitan badii malee hiitanii gubbaa teessa kana hidhaa gadhiiftan yoo isin Oromoon nagaan gabbaatee dalagattee manatti gallaan hay nuti way waa mormuudhaa haraara qabna suusii mormuudhaan qabnu war yoo waan sirrii gootanii karaa sirrii deemtan nuti suusii haasawaan qabnu suusii waa mormuudhaan qabnu suusii qawwee dhawaa ooluun qabnu namni hundi nagayaan galeeti jiraachuu barbaada. Ijoolleen gaara jirtus nagayaan galteeti nagayaan
kajaartii qabnes fuudhee ka qabuus horee guddifatee ka barnoota kana dhaabees baratee xumuree dalagachuudhaaf namni hundi jiru barbaada. Haala biyya keessaa deemuutu kanaan gad dhufe. Kanaafuu amma wanni isin jajjabeessun awwaalama. Hogganoota waliif gadhiisuu eegaltan waan gaarii. Warra fees wal faana gadhiisaa maa tokko baaftan. Wali qabdanii hiitanii maaliif qacaqacaa gootan gaduma dhiisaa. Jarri kun badii takka illee hin qaban. Gadhiisaa. Laal. Qeeroo fi qarree kutaalee Oromiyaadhaa magaalaalee xixiqqoo baadiyyaa hunda keessatti hidhaa jirtus gadhiisaa. Badii hin qaban. Haa dalgattu ijoolleen haa barattu. Gadhiisaa. Yoo kana gootan wanni isinii morminuuf hin jirtu jedha keenya. Hin jirtu. Marii biyyoolessaa gaddeebi'aadhaa dura akka Oromootti wal mari'adha. Akka Oromootti marroodhaa wajjin gattaa. Abiyyi yoo deebite maanta laal beekadhu dura si faarsaa turre. Gaafa aangoo rabbaatu si'eecha hojii dhiifneeti harka dhooynee si simannee kabajaa si goonee nu dhiiftee nu biraa kunnaan si gargalle. Amma yoo addeebitee waan jenne kana gootan OPDOdhaa fi Abiyyiis ammaasii deeggarsa keenya argachuudhaaf carra qabdan. Dhugarratti kana booda sobarratti miti kijibarratti miti dhugaa qofarratti yoo waan kana deebitee gootan akka dhuunfatti jibbaa hijaa waliin qabdu. Akka dhuunfatti hijaa waliin qabdu. Waan Oromoodhaa wal dhufite nuuf OPDO wayii naaf shimalisa wal beeknaa naaf Abiyyi wal beeknaa. Abiyyi fi Joorii wal beekaa. Abiyyi fi Daawud Ibsaa wal beekaa. Oromoodha waa'ee Oromoo irratti waliin bu'u jechuudha. Waa'een Oromoodhaa isaas anaas kaanis nama Oromoo ta'e hunda ilaallatu. Yoo wanni Oromoodhaa kun qaceelte obboleessoo nuti obboleeyyine waa walitti buunuuf takka illee hin qabnu. Waa wal abaarruuf waan qawwee walitti dhooynuuf waa wal ajjeefnuuf takka illee hin qabnu. Marroodhaa feete wal faasitti dhaabaa qaamaa waliin beektan. Hijaa dhuunfaadhaa warra hin qabdan. Dhugaa Oromoodhaatu wal dura isin dhaabaa jechuudha. Kanaafuu deebi'aadhaa Oromiyaa keessaa waraana keessan achiisa. Waraana bilisummaa Oromoodhaa duratti siisaa. Isinis warri OLF aangoo ta federaalaa achuma dhiisaaf Oromiyaa dhuunfattan. Oromiyaa qabannaan Oromiyaa dhuunfannaan aangoo federaalaa Abiyyii fi OPDO duraan tuqinaa achi dhiisaadhaaf. Oromiyaa keessallee OPDO gaggaarii garii dhiisaa. Wajjin dalagaa. Si jedhee carraa akkanaa kan hundaatu jira. Carraan amma kun karraa maayyiidhaatiis wulii carraan akkanaa argamuudhaaf hin taa'u. Hin taa'u. Yoo afaan qawweedhaatii walitti deemne Itoophiyaalleen bittinnooyteeti OPDO isinis aangoo dhabdanii daaraa taatanii bittilleen daaruttee namni keenyallee miidhamaa deema. Kun miidhaa xiqqeessuudhaaf gaarii. Miidhaa xiqqeessuudhaaf. Ani yaada marroo dirribaadhaa kaasee fi yaada Joowar Mahaammad kaasee walmaddii qabee laalee yaada aangoonni OPDOdhaa barreessaadhaa jiru haasawaa jiru nuguu walmaddii qabee laalee OPDOs akka waan sheenoytee na fakkaata. Akka waan sheenoytee waan godhaa turterraa akka waan sheenoonii edaanoo waa waan gaarii godhaan turree ummata keenya gannee biraa deemneeti bakka hin taane seennee achitti nuun afaan deebanii salphannee kana booda furmaanni keenya maalii ummata keenyatti kana booda kijibuun kun nun baasu firraa gad deebinee ummata keenyatti dhugaa himnee jaarmoota kanaa wajjin walitti dhufnee karaa nagaatiin yoo haasofne hoo waan jettan fakkaattu guuni gartee animu guuni fi fassara jechuudha. Abiyyiilee fuula isaa laalee fuula sarraa wanniin dubbisu akka waan sheenoo gartee dhaqee Daani'el Kibrat achi kaatee Dammaqaa Mokonniif jala kaahee torbaa irraa kara Gondar kana ol fiigee kaabbaa kaatee Rabbii tokkicha na uumen isii kakadhaa
yoo oromoo waan dur qabdu ol waa takkallee arkatte waa takkallee arkatte ani guyyaa san nafadisa je Abiy Ahmed Gondar taa'e oromoo waan dur qabdu ol waan takkallee arkachuudhaan teessoo arkatte nafadisaadha je amma waan san waan toobate fakkaate gun fuula keessa laalu akka waan toobatee sheenawee way anuma Abiyyitu kana je ummata kii kana ganee anumaatu Gondar dhaqee afaanuu kii kana akkas je dubbate mee afaan kana firraa muru maaliif godhaa waan je fakkaatti maanta so hogguu isin kana jettanii badii teessan fudhattanii gaddeebtanii ummata keessa hojjetan obboleessoo nuti oromoodhaa rakkoo irraan qaba duraaniis osoo ama 27 TPLF dalaguu keessan beeynuuti maqaa oromoo kanaan oromoodha jedhu kuniiti duraan gartee yooni hirriba jiraatan amma dammaqanii gartee if harkanii dhiiga qeeyiroodhaatiin TPLF ifirraa kaasanii waa sirreessuun oola waan billeessan jenneeti amannee akkasitti akkasii dhoynee ilmaan abbaa gadaa jennee isin marsinee kabajaa isin goone gartee sigalee akkasii koonti ammaan harkaa jira koonti gadi to'attee saadhiyoo tanaabii waraanni kee akkasi anyhow jira keenya dhaggeeffadha laal waan goonu keessatti nuti kaayyoon teenya wareega uummata keenyaa xiqqeessuudha gaafiin uummata keenyaa guutuutti deebi'uudha mirgi uummata keenyaa eeggamuudha uummanni keenya hiyyummaa keessaa bahuudhaaf qabeenya firitti abbaa ta'e nagaan osoo du'a sodaanne eenyu najjeesaa eenyu qawwee dadhaa osoo sodaanne nagaan dalagatee jiraachuudha walitti barbaada haganu kan aggatu naggadatee kabaratu baratee kaqotatu qotatee nagaan jiraachuu qe'ee firratti osoo lafirraan buqqaan osoo hin areen osoo hin ajjeefan osoo ilmaan jalaan fuudhamne nagaan jiraachuu barbaada jarri OPDO yoo waan kana fudhate marroon an qophiidha jee jira haana dubbisanii an qophiidha hulaan teenya bana jee jira hogguun akka ilaale akka waa wajjin haasa'uudhaa deemaniiti akka waa wajji haasa'uu deemaniiti akka waan san addunyaan haala mijjeessaadhaa jirtuuti karuma biyya ollaa kanatti wajji haasa'uudhaaf deeman marroo Abiyyii fi warri Beenishaangul warri Tigraay wajjin ta'anii haasa'uudhaaf deeman biyya kana dubbachisuudhaaf hogguu wajji haaso'ittan ammaasii kijibaan dhufina kijibaan dhuftanii ammaasii ummata Oromoo biratti amantii ifin kutina kanaan jechuu barbaada karaa biraatiin jaarsi sun ammaasii aangoo gadi dhiisu saboo ida aangoo tumaa kamiyooti se'idaa silxaanni kun waa xiqqaan qabu idaanuu anni ajaa'ibe jaarsi sun jaarsi muftii Haaji Umar dheengadda walganiitii majlisa haaree jaaratanii koree ceehumsaa filatanii addaan kan beekumtii keenyaan alaa godhamteewwanni siniiniti aangoo teenya gadi hin dhiifnuu jee jaarsi guddaan hay silaas abifamaa irra laallaawu kan jaarsi guddaan kun aangoo takka firraa walis qabadheetiin ilaala hanga isin meetu kana qabadhee ilaaluun qaban waan natti fakkaatu